sa'aatii kennitanii anillee jalaa hin dubbannetti jalqabarraa qabaatiin dhaggeeffadha. Sigale jalqabarraa kaaseeti kanaan himadhuan. Tokkoffaa irratti wanni ani ilmaan kiyya isa jalaa fudhadhee baheef sigale ana osoo hin taane isatu anaaf ilmaan manatti dhiisee bahe. Anaaf ilmaan manatti nu dhiisee bahee sigale jireenya dhuunfaa isaa jiraachaa turedha. Jireenyi inni anaaf ilmaan isaa kana gatee deeme sun ta'uu fi dhiisee jennaan halkanii guyyaa anaaf ilmaan akka harree yookaan ammoo harree osoo hin taane akka warra Liibiyaa barahaa keessatti nama qabanii tuman san anaaf ilmaan tumaa ture. Sigale anaaf ilmaan manatti gatee bahee jiruun sun ta'uu fi dinnaan nutti deebi'e jechuudha. Kazaan ani sponsora sana Mubaarak Musammaatii fi Maarqos Taasisaa Boonaadha namooti ni beeytan. Isaan wajjin maallaqa sponsoraa kana walitti qabee sponsora kana faayil nambaruma isaatiin galchee tumaan isaatii fi roorroon isaa gaafa huyna kiyyaa ol taatu ilmaan kiyya fudhadhee ganda biraatti gale. Gaafan ilmaan kiyya ganda biraatti fudhadhee galullee manguddoo natti baasee hawaasni Oromoo Kaayiroo keessa jiranullee dhimma kiyyaaf dhimma isaa laaluudha. Rakkoo kiyyallee itti himadhee rakkoodhuman hadha miidiyaa kanarratti himachaa turen rakkoo kiyyallee isaanittillee himadhee isaanillee rakkoo kiyya naa furuu dadhabanii achiin bakka an jiruttillee anaaf ilmaan kiyya dhufee waan nu sodaachisaa tureef ganda inni hin beeyneef ganda Oromoon hin beeynen of dhoskee ilmaan kiyyaa wajjin jiraachaa ture. Gabbahiitii hiccitii kan kee kana gocha ansi gochaa jiru hawaasa Oromootti ummata Oromootti himadhu jaartii fuuchuun isaaf haraamisi asittillee jaartii hima qaba. Sigale gabbahiitii gocha ansi gochaa jiru kana ummata Oromootti himadhu ummanni Oromoo ana humaana gochuu hin danda'u. Jireenya kanaanatu jiraata malee ummata Oromooti miti naan jedhe. Sigale akkasumatti osoo aniif inni gargar baanee jiru guyyaa wayii akka tasaa ilmaan kiyya kana laaluu barbaada naan jedhee jennaanan ilmaan kana fideef gaafa nan fiduuf na jalaa dhoske. Gaafa inni na jalaa dhosku gabbahee miidiyaa irratti haasa'e. Yeroo haasa'u atillee hundi keessanuu dhageessanii jirtan. Ilmaan sana deebisee fudhee jira. Haasaa dheeressu gaggabaabseen isinitti hima. Ilmaan sana deebisee fudhadhee jira. Akkuma ilmaan kana fudhadheen illee ammallee mana inni beeku jijjiirradhee tan jiraachaa ture. Mana jijjiirradhee sigalee akka tasaa halkan keessa mucaan kiyya na jalaa kufee mataan falaxamee ennaan ilmi kiyya kun ka'ee akka tasaa waan na jalaa ta'a jedhee isuma yaamee mana haakimii waliin geessine sigalee achiin guyyootii muraasa booda qabame. Gaafa qabamu aniif inni gargar baanee jirra jireenyi keenya garagara sigalee jedhee isarraa hin fagaanne gaafa inni guyyaa qabamurraa waan an qabu osoo ittiin hambifatin sigalee qorraan jedhu gubaadhaan jedhu yoonni na nafne sigalee miidiyaa irratti na nafne BBC mararratti bar kan inni adda afaan daffaree bar fuudhee jira kan inni jedhu jechuudha sigalee BBC mararratti BBC afaan Oromoo irratti sagalee ta'aafii ture. Gocha inni kaleessa na godhe anaaf ilmaan kiyya godhe kana kabajaa hawaasa Oromootiif akka inni hawaasa Oromoo xiqqeessee gabba'e ummata Oromootti madhu ummanni Oromoo homaan an godhu jedhu san sigalee angaruu ummata Oromootiif ummanni Oromoo aarsaa naa kafale waan ta'eef kabajaa ummata Oromooti guyyaa tokko abbaan ilmaan kiyyaa kana na godhe sana na godhe jedhee gabba'ee himadhee hin beeku wanti hundinuu guyyaa eega osoon gabba'ee haasa'es namni na amanu hin jiru sigalee. Akkasitti gaafa inni qabamullee waliin rakkadhee waliin taa'ee waliin xaaree badii sitti balleesse sana siifuu kiyya dhiifama naa godhi anatu sitti balleesse anatu si zallamee haqa keetu na qabee bakka kana na galchee sigalee gaafa inni naan jedhu rakkoo hin qabu miidhaa ana miitee miidhaa ilmaan miite san hin laaliniiti haala as keessaa baatullee anatu sii mijeessa jireenya kan kee ka as keessa jirtu akkamittiin bahaa yookaan ammootu jedhiiti sammuu kan kee firii godhiiti yaadi malee. Dhimma ana kaleessa namiite ilmaan kana miite uma tokko hin yaadin jedhee maaliifi namni mana hidhaa keessa jiru dukkana keessa jira ifaa hin argu nyaata yoo ani itti geesse malee hin nyaatu dhugaatii yoo an geesseef malee hin dhugu ilmaan kana yoo an geesseef malee ilmaan kana laaluu hin danda'u sigalee hamilee isaatiif jecha
Dhahichinni na dhahe cinaachi kiyya osoo na dhukkubu xabaasaa ilmoo kiyyaa osoo argu osoo na dhukkubu hawaasni Oromoo yeroo an miidiyaa irratti ilmaan kiyyaaf jecha boo jecha isaan naan jedhan osoo na dhukkubu jechuudha. Badii inni ittiin kaleessa balleessan osoo qasamuu kana hunda danda'ee baatii 8 guutuu isa cinaa dhaabbadhee walii galteedhaan galeetan bar Finfinnee irratti paaspoortii baafadhee dhufa naan jedhe war inkwaan ji'a tokko miti ji'a lamaa miti lakkii amaan jedheen yoo galte akka tasaa chaansiin ilmaan kiyyaa kun baduu danda'a haga bara haaraattuyyuu obsi yoo inni bi as keessattuyyuu nama baasaa jirti waan si feesisu an siifan godha ulaagaalee si barbaachisu siin godha nyaataanillee dhugaatiinillee wanta tokkoonillee hin miidhamtu ilmaan kan keellee akka bareedatti hin jiraachisaa jira asuma taa'e aarsaa ilmaan keetii kafalenna lakkii siifuu kiyyaan nadhabee jira huyna kiyya ol ta'ee jira as keessatti nu dhukkubaa jira sammuu gadhiisuu jira maraachuu jira an aarsaa kamuyyuu kaffalee yoo dadhabame gara barahaatiin ta'u ilmaan kiyyatti nan deebi'anaan jedhee walii gallee akkasitti ummaa tiyya na jalaa oqaste kan inni jedhu ani haadha tiyya iskarbii tokko osoo hin erginiif haadha isaatii jechuudha haadha kiyya caalsisee bar haati isaa haadha kiyyaa bar yoo hadha isaan of keessaa na baasanii na jijjiiran bar haati isaa bar akka ilmoo tiyyaati bar sigale maatiin isaa guyyaa tokko inni baatii 8 hidhamee guyyaa tokko salaama rabbiin irratti qaraanii ilmi keenya akkam jira amaan akkam jira ilmootiyya ijoolleen isaa akkam jirti namni naan jedhe hin jiru kana mara aarsaa kana kafalee biyya galee gaafa biyya galullee waan isa barbaachisu gara qarshii 450 akkaawuntii isaa irratti galchee paaspoortii baasisee fi amaan kiyya namaa gadi hin ta'iniiti aarsaa kamuu kafaliiti ijoollee keetti deebii jedhee haala jireenyaa akkasii jiraachuu dandeenya akkana jiraachuu dandeenya jedhee haala jireenyaa wanni ani ittiin caawwatiin tokko hin jiru akkasitti jiraanna sanii jiraanna jedheeni jechuudha si galee kan inni ammootu waan sponsora ana duuba waan biyyatti deebi'i yookaan ammootu gara Keeniyaa kottu guyyaa tokko gara Keeniyaa kottu naan jedhee yookaan ammoo gara Keeniyaatti deebii wanni inni naan si jammar warri sponsora Keeniyaatti deebii naan hin jenne inni dudduubba kiyyaan osoo maallaqa erguu fi osoo inni biyya kana dhufa jedhee eegu dudduubba kiyya warra sponsoraatiin maallaqa sani gahee kiyya naa deebisaa an biyya sana dhufuu hin barbaadu jedhee warra sponsoraatti kazaan isaan bilbilanii na gaafatan abbaan ilmaa keetii akkas jechuu jira sila mariyoo keetii ni naan jedhan jennaan lakkii ani waan akkanaa hin dhageenye maal jechuudha jedhee isa gaafadhee jennaani ani hin barbaadu kwa hiree kan kee kophaa kan kee uffachuu dandeessa an ganzaba kiyyan hin deeffadhaa naan jedhennaan ati bar ganzaba kana keessa atillee gahee hin qabdu anillee gahee hin qabu maallaqni kun ka ummata Oromooti ummanni Oromoo anaaf ilmaan kiyya siif buuse malee akka yookaan aniifatti ittiin nyaannee dhugnuu fi miti ka hawaasni Oromoo waliin nu guur saniifuu yoo ati hin barbaanne of haala aniif ilmaan kiyya biyya kana keessa baanu haala nuu mijeessi malee maallaqni siifillee anaafillee hin deebi'uun jedhe boodarra atuyyuu bilbiltee bar akkas jedhaa jirani naan jettee jennaan bar asli anuyyuu akkas dhaga akkas jedhee boohee sitti madhindoom yeroo sanaayyuu bar fuudhee jira siin jedhee sitti mennaan lakki amaan waan akkanaa hin godhuu naan jette fuudha isaa ankaleessaa fadhaa miti kan hin dhagayan sigale san darbee dudduubba kiyya makiinaa gurguraati naa ergaa annan rakkachaa jira waan hin nyaadhee dhugee bulu hin qabu jedhee na dudduubba sanuyyuu makiinaa gadaa resturaantiin qarshii 600 Itoophiyaa naa galche osoo ilmaan kiyya aannan tokko hin bitin sababaa inni baajata makiinaa kanaa gaafa makiinaan kun guyyaa bitamtuuti makiinaa kana girishii tokko irraa hin kaffalleef jechuudha yeroo inni biyya galu makiinaa poolisiin qabee maallaqa sana akkaawuntii kee irratti hin galchee aslii makiinaa sana baase makiinaa sana gaafa isiin mana hidhaa keessa jirtu oma tokko hin dubbanne gaafa makiinaan kun mana hidhaa keessaa baatu gurguraati naa ergaa jedhe akkamitti kana jettaa jennaan siifu birrii sponsoraallee deeffannee makiinaa kanallee gurgurannee aniifati maallaqa kana walqixa qooddachuu qabna atis jireenya kee jiraachuu qabda anis jireenya kan koo jiraachuun qaba aniifati yoo anachitti deebi'ellee aniifati walii galuu hin dandeenyu nama baay'ee wal miidhe akkasuma ammootu maatiin kiyyallee sin fedhanu sababaa keetii maatii kiyyaanuu gargar baheen ture
obboleessi kiyyaayyuu bulooksi godhee jira. Maatii kiyyaanuu isiitti naasa'ina anaan wal barattan yoo an isiidhaan wal isin haasoysiisan yoo an waliin isin haasoytan jedhee. Haadha kiyyaanis obboleeyyan kiyyaanis sababaa keetiin wallolee waldhabee Shaashamannee deemee naan jennaan Shaashamannee sana kijiba jedhu saahibni isaatuyyuu ni jira. Anatu haga biyya kana dhuftutti haga haala mijeeffattutti haati keef abbaan kee yoo maaluyyuu siin jedhan waan fedhan siinaa jedhanu itti deebii jedhee anatu Shaashamannee irraa gara maatii isaatti sagalche. Sigale gaafa hiriyaan isaa ishaaraan naqabe ka jedhu hiriyaan isaa ka isaa wajjiniin gale maaliif dhufe ishaaraa sana dhufe maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo gara xiyyaaraatiin hin danda'amne gara barahaatiin dhufe aarsaa kamuu kaffalee ilmoo isaatiif jecha ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo ishaaraa sana maallaqaanuu balleeffachuu hin dandeenye dhuftee ati iimeelii ijoolleetii fi paaspoortii ijoollee kana nuu sirreessitee akka aniif ijoolleen kun biyya kana keessaa baanu nuu gootee gara Itoophiyaatti deebi'uu ni dandeessaan jedhe ka inni ammoo Itoophiyaa kottu naan jedhe waan Itoophiyaallee naaniin haasofne si galee Itoophiyaa gallee jireenya akkas jiraannoonni naan jedhan jiru ka inni immoo mana jedhu mana ijaarratee qaba ka jaartii akka fuudhee amane mana akkamitti namane namni mana hin qabne jaartii akkamitti fuudhe si galee ani walumaa galattuu si jammar dubartii akka keetiiti wajjin jiraachuu hin barbaadu dubartii akka keetii sibiilli garaa isii keessa jiru ammaalin itti godhe durba ana fakkaatu jedhee jaartii ima kennanii fi si fuutiyyaa jaartii rakkataa biyyatti gabaabsi si huyye dhiifama afaan itti qabe amaan deebi hawaasa Oromoo leessas wanni ani isiniin jechaa ture rakkoon kiyya kana kuno inni nuu badii isaa ofitti amanee jira an fuudhee jira isiniin jedhe namni tokko osoo mana hin qabaatin osoo qabeenya hin qabaatin namni biyya baqaa keessa waggaa meeqa taa'ee gale wanti inni jaartii mana haadha ofii fi mana abbaa ofitti fuudhu hin jiru maallaqa isin kaleessa naa guurtanii isinii galee an wanni girishii irraa fayyadame hin jiru kinoo jaartii ittiin fuudhee jira ifi isinii amane girishii irraa fayyadame hin jiru sagalee deddeebi'aara gabaabsisiifu as biyyatti jaartii tolallee namaa kennan yoo alaa galan waan jaartii kun agas maraa miti ati gabaabsi jaartii wanni akkas jedhu hin jiru jaartii namni yookaan goommanaa miti yookaan duqeetii miti kan namni useetuma kennuuf si galee anammas dhimmi jaartii isaa nan galchu si galee nama jireenya isaa keessaa na baase an dirqiin jireenya kee keessa na galchi hin jedhu amma ilmaan kiyya kana isinii galee ilmaan kan koo kana jireenya akkamii dabaree nu dhaabsiiti waa shaangullitti miti dabaree nu kennisiisi doktor gabaabsi yaani jira bar gabaabsi sifu ngaa qoyal tokko yaada kennan asirratti haasoytanii dhiisuu qofa osoo hin ta'in an dhimmi kiyya dhimma inni jaartii fuuchuu fi dhimma isinii akkuma haasaani ajandaa maallaqa barbaaddee haasoyte ka jedhan sana osoo hin ta'in dhimma ilmaan kiyyaa kana adaraa oromummaa adaraa islaamummaa ilmaan kiyya kana akka naa gootan naa godha amaanaa guyyaa qiyaamaa isinitti kennadhee jiraan. Rabbi khayri haa godhu hundumaafuu afee isin sirreessa gamana amaan laalas biratti asli wannan dubbachuu barbaadu maali beektaa jalqabarraallee ani akka isin himattu isin gaafadhee ture gaafii na gaafattee gaafii sanii si deebise siigalee jalqabarraallee akka isin himattu barbaade siigalee mitiyan haasawa kana waan isin irra dhaga'uu barbaaduuf anillee deebisaan isii deebisuu barbaadu deebisama kana guutuu isii dhageeffadhe jechuudha akkuma isin duubarraa haasoyte san duubarraa waan jiru guutuu isin haasa'ee isin qulqulleesse waan jirtu achi booda murteessitan qabrii teessaniif siigalee namuu qabrii si waliin adda gala namni waliin galu hin jiru namuu dhugaaf dhaabata anaafillee miti isiifillee miti dhugaa ilmaaniiftiif dhaabataa jirtanii ilmoon teenna dara dubbannee ilmaan teennattiin hin gallu yoo kan jettan taate anillee ammoo tuyyuu waan jirtu suutarraa bakka kana sadarkaa nuun ga'e akkuma isin himatte san anillee himachuu barbaada dubbachuu barbaada. Sitti bilbilanii haasofsiisaa jiranii. Doktor walirraa dhaabsiitii deemee yaada gidduu amma isinii sirreessa irraa isinii kenna miyuut godhadha amaan ibsiifuun miyuutti godhadha taragaaggaa. Doktor an sitti mee na wajjin haasoo inni an isin wajjin haasoo jiru kun akkuma isin himatte san haasoo kana deebisaa san deebisee fi waan san achi booda carraan kun yoo naa kenname murtee keessan nan murteessitanii waan hawaasni naan jedhu guutuyyuu hin fudhadhaan sii galee garuu ammoo tuyyuu dhimma qiyyaasachuu barbaada dura.
Aye warra galtiitti irraa takkaa yaada kenna qoya kaa cinqame namni nuti tanaffasuu barbaada warra galtiitti yaada kenne yaada takka takka afaan takka irraa fuudhee isinit deebi'a. Amma inni haasamoo doktor hin haasa'u Mubaarak warroonni keessa jirtan anaaf isiin Aman di fama wajjin ila aman boleh sako. Aman. 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 Anaaf isiitti deebisa. Anaaf isiitti. Aman. Anaaf aboona dhagaa kan achi na qaqqabdanii waan irra dibanii bira galanii hin jirtu bakka namni Boleh so yo si jaaladhaa si jaaladhaa dhageeffadhaa dura. Mubaarak. Siigalee akkuma isiin himattetti akkuma isiin na himatte deebisaa fi hin gaafanne wala gaafii na gaafatte deebisaa isii dhageeffadha. Muubee dhugaan dhugaadha siigalee dhugaan nama lama hin galtu abbama tokkoo galti siigalee miti wanni bakka kana geettaniif illee Obboleessa koo Amaan dhugaa argattee biftee maal akka dubbannu taate akka isiin deebisaa na deebisaa jirtu yoo kaa'e ani deebisuudha wanni walitti qabamneef kun hin ta'uuti siigalee akka isiin himattanii tanillee hin himatadha isinillee dhimma keessanii baatanii carraa naa kenna. Ilmoo afur walakkaa keessanii dhugaa argattanii dhiiftanii amma dhimma keetiif dhimma siifan utuu hin ta'in dhimma ijoolleeti kana nas nagaa eegala kootiin. Doktor yoo carraa naa kennite naa kenne abbaa koo. Jalqabaa kaafnee keessa jirraanii Taraa takka dubbadha amma taraa takka qofa dubbadhee calaasee kenna. Ummata kiyya ummata bal'aa wal dhabbeen isaanii gadi fagoo kana isinillee yoo dubbatteetuma deemte jaarsa jaartiin dhukkuma baay'ee walitti gadoo yaadataa deema. Innillee yoo dubbate gadooma walitti amma walumaa galatti dhimma kiyya hin dubbatadhu asli. Hin dubbatta qoo hin dubbatta wait hin dubbatta. So amma wanni kun ana duuba haasaamee ammallee isiin narra teetteellee haasaamaa jira. Waan kana aslii bar kan irraa haga ammaatitti isiin dhimma isii haasataa jirti miidiyaan illee wanni martiniyyuu isiidhaaf dhugaa galchaa jira. Garuu ammootu haqa rabbi beekaami haqa jaarsaaf jaartii rabbi beekaadha. Dhimma kiyyaaf ka isiillee rabbi beeka. Ana isii miidhee isiin na miidhee rabbi beeka. Kanaafuu ammootu haqa san narraa baruuf namni martinuu baruuf dursaa na dhageeffachuu qaba. Dursa isii akkuma isii dhageeffate sanitti anallee na dhageeffachuu qaba. Gaafiidhaan na gaafattanii gaafii isinii keessaa mataa na gaafattan mataa isii isinii deebisi. Mataa waan isinii deebisu hin jiru guutuu akka isii haasoitti isinitti haasa'ee isinii deebisaan. daqiiqaa lama keessatti daqiiqaa lama wanni isiin siin jette kun hin jirti moo sirra keessaa daqiiqaa lama sii kenne. Carraa naa kennitanii. Daqiiqaa lama sii kenne wanni isiin jette kun hin jirti moo hin jirtu achiin keessa dhufay. Tanuma keessaan illee waa itti dhaamadha wanni gootu Hussein Amaan tana keessallee wanni ati gootu mucayyoon tun haadha manaa teeti na dhaga'i mucayyoon tun haadha manaa teeti. Na dhaga'i ani ijoollee daa'imaa miti jedha abbaayeen na dhagayetu abbaa adumarraa baane siigalee abbarraa baane dhugaan namni kaleessallee nutillee ilmaan Oromooti siigalee dhimma kiyya baadhee akkuma isin himatetti na dhagaye dura dursu namni kun akkuma na dhagaye asli akka isin himattee himadhaa daqiiqaa hin qabnee fi daqiiqaa hin qabdan. Ayyee gaggabaaf ishii dhume uummanni taa'iti. Dura dursoo namni kana ayyee na dhagaye namni kuni kaleessa jireenya walii qabnaa dhugaadhaa anaaf isiin gaafa walitti dabalamnu nama mari'annee haadha abbaa teennaan illee mari'annee walitti hin dabalamnee jaalala waliin nu fide jaalala waliin jiraachaa turre rabbi fide ammootiyyuu nama keessa nu namaa ol hin taane rabbitu ilmaan kana bakka takkatti shan nuu kenne nuti shan rabbi gaafannee rabbi nuu hin kennine nuu kenne. Jireenya waliin jiraataa turre san keessatti natumaa akkana na godhaa akkas na godhaa jechaa jirti siigalee namni waliin jiraatu an maleeyikaa miti isiin illee maleeyikaa miti an ittiin balleessuu isiin ittiin balleessituu isiin dha'uu miti isiillee naalu'an siigalee kaleessayyuu walii galuu dadhabnee atillee namni biyya san jiru maanguddoonuu nu laaltanii waan sammuluu isaayyuu geessinee jira siigalee wajjaan illee eega fagaanne turree jira ani ilmaan illee tumee isiillee tumee haqa rabbi beeku. Akkuma isiin kaleessan ifaa je'anillee gaafa isiin fayyaa hin qabne biraa dheesse imimmaan isin booyee si'ii mubaarakii isin mara keessanirraa haqa hin qabu'an isii bira hin dhaabanneen. Siigalee lammata maallaqa gaafate mana hidhaa gaafa ture deddeebi'aa gaafachaa ture akkana gochaa ture na gaafatte na yaalaa turte dhuftee na gaafataa turte namni biraayyuu kanatti hin dhufin kasaayibaayyuu kanatti hin dhufin natti dhuftee na gaafataa turte. Siigalee san booda
waan achi keessa jiru anillee barreeffamaan kennaa fi isinillee barreeffamaan naa kenniti hin galaa jennaan hin galaa kiyya durayyuu isitu mana hidhaa kana keessaa galtee deebitaa bakka amaan gali waan jiruun anatu si maddii jira hagaa na qabdu waan takkaa hin dhabne gali naan jette namni kun hayyee jenne walii galle mana ijaaratee Oromoo irraa qaba maalii ka isiin jettu asii duubayyuu marii dhuufuu xiyyayyuu adda dhuufnee hin beenu jechuun dandeenya akkamitti har'a wanni kun muluun isaa kijiba hin taane walirra faallee haadha abbaa teennallee maqaa ganda keennaallee gosa keennaallee maa wal xiqqeessina nu ilmoollee walirraa dhallee jirra maa dharallee walirra kenna yoo haasoyne dhugaa haasoyne maa waliif fayyifne yoo walii ta'ullee baanne nuti ilmaa walirraa qabne ani abbaa gaariillee haa ta'uu baadhu siigalee haa isiillee fayyaduu baadhu haa na fayyaduullee baadhu siigalee miti ani isiillee miine isiinillee nan miine garuu ammootiyyuu hayxi jirtu namni kun gaafa an biyya galurraa hedduu isii kadhadheen siifu sibiilaan na arrabse jetti sibiila garaa keessa jiru rabbi arraba kiyya na haa lugaamu an jecha takkittii jedheen jecha tana ammoo abbaa hujuuti atii fi aslii fi abbaan hujuun beeka gorsa gorse an osoo waliin jirru waggaa 3 anaaf siifu wajjaan ba'uun har'a wajjaan hin baane waggaa 3 guunnee jirranu eega gargar iyyuu baan siifu xabaasaa tana anaaf jecha argatte